carraa uummanni Oromoo magaalaa keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti walii ijaarte Oromoo qalaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana ficcisiisu jidduutti uummata Oromoo fixu kana dhaabsisuu dadhabani miti. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Kasayyoon jedhe hin sobdi. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo hin gaaga'amin, hin beelayin, hin du'in, qeerraan godaaniin jetteetu gad of cabsitee dhugaa kee qabattee walii abboomamta. Ayoo isinitti ani bakka ciisutti Hacaaluun du'uu isaa baay'ee tokko dhagahama yeroo baay'ee na dhiisuu didee naaniin baqa wanni Hacaaluu kun ittiin waan tokkoon yookaan gara du'aallee haa ta'u wanni mafanii haa ta'u murteesseera kichara sararee waan Oromoon keessatti walii galuu dhabde tokko keessattuu jira. Maal yoo naan jettan Oromoon tokko ta'uu dhabu goonni keenya du'e amma Hacaaluu wanni inni du'e natti fakkaatu akka kootitti sababa isaatiin illee taatu biyyi kun akka isa jaalatuun beekaa akka isaan mana deemneen beekaa baay'eetiin diina san naannoo jirtuu deebii Oromoo deebuu qaba wanni marti taa'uu qaba jechaan dhugaa isaa baafachuuf kanaaf Hacaaluun kan du'e akkanaan namni jireenya ofii dhiisee du'u hin jiru dhugaa rabbi hin jiru Hacaaluun nama akkasitti jireenya ofii dhiisee du'uu qabu illee miti ture. Kanaaf warri isin gootan walii galtee barbaachisa. Hadda isin danneerra wal fixaatiin lafarra fadhiifnee deemnaa nu marti kaa'isin akkana wal fixani. Wal fixinaa bakka wal fixinaa isin haa ga'u bakka dhugaa rabbi haa ga'u. Hin barbaachisu. Namni naan dhaqeetiin haa qabatullee akkasitti Oromoon osoo jirtu hin jiru. Warri hadda Doktara Biyya Samiidhaanii deemanii isinitti hin dhiirtu ijoolleen lagaallee. Kanaaf walin miidhinaa Hacaaluun bakka wayiititti maal jedhameetta kanallee beeka waan ta'eef himeera karaa inni waan keessa deebisee waa inni jedhu kanaaf waan inni jedhuuf kan isin hubachiisuuf malee adhireef warri dakaallee yoo du'eetiin jedhe daandii feesbuuk irra arguun barbaadu jedha. Ammallee mootummaallee du'anii yoo daandii irra arge fedhu feesbuuk gubbatti nafxanyaan diina Oromooti borullee diina Oromooti gara fuulduraallee diina Oromoo jedhu warra harma harka keenya muranii kana mara ibsa. Kanaaf gadi baasee buluu arrabsee bara kanaaf walii galaa bakka bara mootummaan Oromoo bulchu keessatti Hacaaluun hin du'u ture eeyyan wanti Hacaaluu Doktara Biyyitu ajjeesee dhabee shakkameef bara san keessa ana ture bada filannoo jedhan kanatti ture filannoo abba wal ficcisiise kanatti ture namni dhumaa irra dhugaa rabbii isinitti himaani. Kanaaf isin argaa hin jirtanii. Kanaaf garaa isin haa nyaatuuti an dhugaa rabbii isinitti gubata Hacaaluu hidhadha sababa isin wal fixxaniif as taa'an sababa isin wal fixxaniif xiqqishu osoo isin walii galtanii abboru kana meeshaa ofii baadhadhee deema dhugaa rabbii diina san fixu warri isa ajjeesisan gumaa deeffachuuf jecha. Kanaaf walumaa galatti tokko ta'a irra deebi'ee sitti maal kana bakka.